وزي كرتي أما نموني كرتي يو كرتي نمني إسا خواتيو تين أمبري درا مالي إسا كنا برمو أسمع إني وأنا من نمو أم إسا بيري إسا جالنا بر بوليس جالنا بوليس جالنا بوليس جالنا كذي نمو كذي كنا ديمو دول ولا بقول أمبري درا جيتو نمو أنا مداو بوتي لكاول أنا ما إذا والله بالله ممكن خل إنه ينقدر أخاذ أنجز هذه أمانة تدم بيننا خليس إذا اللي وجه بقول من أندورم ولا يقول إنه كذا أندورم نيا بيجي ini Andorra mau aci bulle gali. Nasi ini jauh sana mau salam amarat kan? Salam amarat karena aku sekarang. Nasi ini segera bisa. Boleh ya karena darah tu doa ya. No, ciri. Nak bayar nasi mah. Boleh rasa. Sunshine jadi aci. Betul maluan tef. Dacas saya dacas orang. Ana. Boleh tu sudah berbat. جول مرار كده أنا أول ناس سوبر بعدين اسمي هذا بتوشي سموته سنة هكلا ورموجيا كلامه سموته سنة إفبانا اسم خبان اسم دربان ولا ما قلتو خبان اسم دربان تنا اسم نور سودتيس خان اسم نور سودتيس خان سنة نجينا كلا لسه لا شيء خبان ويتو اسم دربان وهي في روتا كافا مانتا شروط أنا خلصت اسمه فايدة. أنا أبو دجاج ومان بيهو بكتنا سيرتنا دجاج رد ولا أجرة إنه دجاج بالبلان كابا. دورة أنا لا كوكو بيسا دجاج بقى قطفيتي خسوا نجرتي هادي برنامج كذي يوركو وقت أنا فولي نبأ تيبو بني بنيس أفولا لا بريسكي. خبجيب سادي في نموذج أسرة جرنيتي كنت عيمله بغان دكيف فوري مال في التجيني جالسين أنا إسكت يلاقي بسون سيتاون دندو. نو أمة مخينة خنا برا دبيسان كذا تندري كبر. الرجال نجافة أنا بيتني كذوقان سفودو نماس سبرة جرام خاص نجافة دو جبران دبرو قديرو. Murti kuto me cara dakika la ashis dakika musadina kanime akka obulumatti porufille wani singor su takkaje gorsam digambar gua sombar bande gorsam fenu dugaro somben kadiro wallahi namat wasa walin barbana garu wal dagahu qabachu kam namo kam ali atina dagahu qabda ansi dagahu qabda ama yum barama tala gua marit nasi khan kutu me afandi du badu me takista kalen du bande كزنوبة في أفندي ندبت. أفندي خلي ميدك ولا ما جاب هذا نمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبت النواس كي نجي فيانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجي فيانا. قال توما. أني أجندة خنا كتيس جيس أني في خنا تكوت كل يرا هبنا يوم كبعده. كرو وان تكتك يو ولياد تشيفني قال يا كهواسة كي شو ما فين. اسم بيرا دوفه. دچاس إنيو. Dachas gaafa dura waan kana gadhufu gargaarsa yookaan rakkoon qabaa gargaarsa akkamiin barbaade jee dhufe yookaan qoonni inni aartii keessatti uummata Oromoo biraa qabu maali harki inni uummata Oromoodhaa biraa qabu maali jedhu madaaluudhaaf aartiin tokko dhimmi itti gargaaramuu qabu sadarkaa guuttachuu qabuutu jira sadarkaa san qaba maaliif dhimmi Dachas kun akkanatti irra guddaa yeroo hedduu guunnaa hawaasa keenya kana ijoollee teenya sooshaal miidiyaa kana laalu ajandaa tokko ni fidanii ajandaa san waan dhufe sanirratti furmaata kennuu caala nama hedduu wal lolee walitti madaawee wal dhabee hawaasa kana wal nyaachisuutu heddummaata sooshaal miidiyaa kana gubbaarra ajandaan dhufe san gaariillee ta'u badaallee ta'u dhimma kallattii dhufeef san osoo hin tahin nama hedduutu wal nyaataa nama hedduutu wal arrabsaa gaaf garii gosatti wal geessanii gandatti wal geessanii kuni hawaasa keenya kana keessaa maaltu rakkoota na fidee jennee yaaduudha qabna. Duraan akkuma reefu jee aartiin tokko aartistiin tokko akkaataa itti gargaaramuu qaba. Seenaa uummata Oromoo biraa qabuu fi harka inni uummata Oromoo biraa qabu aartii keessatti qooda inni qabuutu madaalamee akkasitti tumsi yookaan barbaachisaa rakkoo inni qabaatu godhamaaf. Ammoo kan isinirraa dhagahaa jiru dhimma dhuunfaa namni lamaa fi sadii wal lole akka hawaasaatti sadarkaa hawaasaatti fiddanii oguu haasawwan xiqqashoo nagaddisiisee maaliif jennaan wanni rakkoon isaanii aartii waliin qabatu dhibdeen isaaniitis aartii waliin qabatu dhimma dhuunfaadhaati akka ilaalutti dhimma dhuunfaadhaa kana osoo irraa qusanne bareedaa na fakkaata ibsaa akka nama isa beeku akka obboleessa kasarra guddaa tokkotti dhaamsiinan sii qabu ajandaan tokko hogguu gad dhufe dura gara dhimma dhuunfaatti yoo dhufe yookaan dhimma dhuunfaadhaa yoo ta'e hin keessummeessin maaliif dhimmi dhuunfaadhaa asirraa furmaata harkatu hawaasa keenya wal lolchiisaa namaatu garee walitti qabata daranaa wal balleessaa deemnaa jechuudha.
ati sadarkaa kan kennuutu si beeka amma abbaan ifin beeku leencii humna isaa ifin beeku jedhanii sadarkaa kanarraa yoo guddatte bareedaa na fakkaata maaliif jennaan dhimma hawaasaa fi bu'aa hawaasaa irratti yoo xiyyeeffate. Afantii keenya dhaggeeffadha. Sadarkumallee ta'ullee wanni ta'ullee waan jiru jira dhaggeeffadha. Dubbiin dubbuma hawaasummaa tanaatti hara dhuunfatti rabshaa walitti uumee gaggalchee dhuunfaa walirratti uummanni bobba'ee malee dhuunfaan takka illee keessa hin jirtu dura walumaan eegallamne rabshaan kun waliin keessa jira quban qaba. Siigalee irratti xiyyeeffatamnee walirratti xiyyeeffatanii jarri keessa naga wal dhaqanii walitti as bolas bakka utti seenanillee. Dhimma dhuunfaatti gaafa deeme ati keessummeessuu hin qabdu sin jechaa jira bara. Dura jalqaba keessummeessuu waan kana rakkoo miti. Garuu dhimma dhuunfaatti deemuu isaa hogguu argite karaa ittiin haasa'anii jira. Yoo dhimma dhuunfaadhaa kana rakkoo dhuunfaa kana sadarkaa hawaasaatti sooshaal miidiyaa irra fidnee haasofne furmaata hin harkatu. Afantii amma isumaa gargaaraa miidhachaas kanas barnamni bira. Koi ibsanii sirreessa. Afantii keenya siifin Oromoo isaadha. Sarara diimaa achitti qosa hojjeta laala dhiiroo dhiifa malee nu godhe bari hawaasa hogguu jedhanii nama lama sadii miti miidiyaa kanarratti immoo ibsaanii rakkoo uummata isaa dubbachuun xiqqeenyaa miti beekumsa malee tokko jedhe rakkinni kun ammoo bakka inni jirutti akka feemasoota ijoollee teenya Harargeetti ibsaa je'i Nasraa je'i zamaanoo ijoolluma teenya jechuudha teenyuma tana taateen tun isaa gidduutti ta'e kanaafi Uwaa keessaa bahanii lafatti ilaalanii miti. Wanni kun ammoo achi keessa taateen takka ta'an namni miidiyaa kanarratti saayitii qabatee gamaa gamanaa walitti bu'a. Sababa eenyu? Sababa dachaasii fi abbaa keenya tokko sirbaa haatame waan jedhamu namni wal afaan deebi'a. Kan ammoo kana keessatti murtii guutuu fi dachaasis biyyoon xiyyaa nama jantunis as keessa walitti sheerii tanaa walitti dhufan. Kun amma ibsaan keessaa funi ta'a hin ta'u. Ammoo ibsaan akka qaama dubaraa tokkotti wannummaan kun waa dhaabbatu. Dhaabbatee abbaan gargaarsii maluuf obboleessa keenya dachaasis taatee nama biraa taatee haa gargaarru. Kanarra jirraa kana keessaa baheetiin waa'ee biraa jechuu hin dandeenye. Waan kana finnee namni gargaaramuu qabu. Wallisaan keenya dachaasis gargaaramuu qaba. Abbaan keenyas gargaaramuu qaba jechuutti jirra. Taatee immoo murtii guutuu fi dachaas waldhabbiin isaanii miidiyaa irratti waan taateef asuma irratti finnee keessanillee fixuu ni dandeenya waan jedhamu asii waliin nu qabe malee ibsaa tanumaatu dubbisu jira. Tana fakkaate gara araaraatti yoo dubbattee natti gaariidha. Laalammoo wanni ani si hubachiisuu barbaade dhimma dachaasi kaas gubbaarra dhufe amma eessa dhaqee murtii guutuu dhaqee Tiyyaa Huseen dhaqee Qamar dhaqee bakka hedduu takka deemu jira. Wanni kun yoo akkanatti itti fufe rakkoo uumuudha malaadha. Hawaasa keenya kanaas ni beekta waan nu keessa jirus. Kanaafuu ajandaa gamasitti akka hin deemne dhoorkaadhaan yoo dhimma dachaas ta'e dachaas akkatti wanna goonuu qabna. Eegas booda rakkoo nama dhuunfaa isaa fi dachaas jidduu dhuftu hundaas gubbaarra finnee keessummeessinee akka hawaasaatti sadarkaa hawaasaatti haasofne yoo ta'e hin danda'amu ni beekta sooshaal miidiyaa irratti. Ani yaadni kiyya kana ammallee waan takka hubadha. Amma dura waa'ee artistoota mana Liisaa bititti mari'annee turre. Maal kajuun dhiyeessee chaalenjii tokkoon jidduu kaa'e. Artistoonni naannoo biraa wal gurmeessaniiti jaarmee qaban dhaaba qaban. Keenya kun wal gurmeessanii wal jaaranii wanta godhuu dhiisi. Walaloohuu waliin tumsa walii godhanii sirba tokko gubaasuu deemu waliif hin gumaachan dhugaa isinitti hima. Gaafa isaan wal gurmeessanii dhaaba tokko jaarratanii waa hundaan akkasiin qopheessan. Assalamu alaikum akkam jirtan jira. Osoo xiqqeeffannee gaarii. Okay. Afandi mee akkam jirtan? Afandiin gaaddan baay'ee. Nagaa fayyaa Kasanova. Mee tana takka dhaabbata. Afandiin wanni deemaa jiru kun hin galleeffinse'a. Xiqqashoo guyyaa sadeen dabree kana wanni deemaa xiqqashoo hin galleefsanii misunderstanding haasawaa jira. Afandi ilaali guyyaa sadeen dabreen kana waanuma gartee hawaasa wajji wal qabatu deemaa ture. Wanni kuni hawaasa mufachiisee waan kana wanni amma ibsaan godhaa jiru guyyaa lamaan dabre kana especially Khaleefii harree jechuudha. Waanuma gartee positiiviidha. Ani waan inni dalagaa jiru kanaas ni deeggara jaraas fidee waan mucarratti ta'e san
akkasitti as baasee jara kana jarri kunis hubatee waan dalagame san wanni dalagame sun sirrii miti sanii hubachuu isaanii kun waan takka jarri waluma hubachaa jiranii na fakkaata fandii akkasitti hubadhu waan kana xiqqashoo ati miidiyaarran turreen see guyyaa lamaan sadeen dabre kana. Dachaa ol deebisamee warri mul'atan. No, Casanova laalanii hubaan garuu yoo jireenya olgalchi jalaa gabbuu dandeessanii warra haasawaa jechuun hundi isaanii kan gabaabaa jira araaraman kuutura yookaan gabboo wanni waa hoona munaa baase malee laafoo Masiraayi naasii buusanii. hundi isaanii handofnaan gabbuun isaanii ragaa naabee ibsa galatoomina yaamuu fedhe. Hundi isaanii handofnaan laal dachaa hundi isaanii ni baqata. biratti hin deebisin dubbii biratti hin deebisin kootuti oduma haasa'u jirru kaatanii kuttan gargaarsa nu nama kumeen kunu ammumaa si eegalasiisin jeetu kaatee fiigaa kutte dubbii haasa'u yaada qiyyafatadhu ibsa. ayyee Okay, ayyaanni kiyya waan kana quban qabu osoo hin ta'in ajandaan karaa itti deemaa jiru dura dhaabbannoo qaba malee waan deemaa jiru qubaan qaba. Wanni kunis waan hawaasa laachisu qubaan qaba. Garuu waan akka hawaasaatti mari'annu kana gara dhimma dhuunfaadhaatitti akka deemu hin ayyaminaa yaada jiruun isin hubachiisuu barbaade. Okay. Galatooma dhaggeeffadha amma hundi keessoo as keessa jirtan Casanova jee Wobilii jee Maammee Jabanaa jee hundi keessa hoggaa mana keenya ta'e ijoollee teessanumaa sirriitti fiddanii gargaartan isinummaan diyaaspooraa isin fakkeenya godhatan itti maka jala jiru maaliif bira dhaabbanne maaliif kabajaa akka bakka biraa dheetan san hin goone asitti hin gaafis hin gaafadha isinuma afureen kun akkasii wal kabajanii waa'ee dhimma keenya irratti akka bakka biraa dheetanii xuxxuut jettanitti naasu eegalee Maammee Jabanaa sirri jiraame. Nuu wal kabajuu qaba. Nuu wal jabeeffatuu qaba. Qalama bakka biraa dibdan kana osoo dhaabdanii akka takkatti isin tumuu qaba. Qalama bakka biraa haatanii bakka biratti nu arganu argaatan odoo qaqqaban. Obboleessa waa'ee lubbuu namaa abaluu lubbuu namaa koondam namni isin godha. Dhugaan isin hin jaa. Osoo adda rakkataa kasan tokko fidee asitti kottaa gargaaradha isin hin gargaaradha. Hoggaa bakka biraa dhaqe immoo akka waan biratti olii gad uutaadha. Isin galee. Isin fakkeenya godhee kajalatti isin himutti jira. Akka waan masaraa biyya amma seenaa leenca kan naatee tim. Eenyu inni? Maal jettee? Yaasa boona dhiisa ammaan. Dhaggeeffata. Ani yeroo hedduu sooshaal miidiyaa irratti gargaarsiin irratti hirmaadhe. Dhaggeeffata. Gargaarsiin irratti hirmaadhe gargaarsa hawaasaa qofa. Geemni taphaa kaniin an dhaqe kan nama afurii qofa kana hubadda. Abshir siin jenne anaafan dhaggeeffadhu. Wanni nan waan kana dubbadheef guutummaa jalatti guutummaa uummatuma keenya diyaaspooraa kanas jala jirutti isin fakkeenya beekee galatoomila waan reefu kaase qabxii reefu kaase hin dagatin ammallee ibsa. Aartistoonni keenya dhaaba qabaachuu qaban wal ijaaruu qaban jaarmiya tokko akka aartistoota Oromoodhaatti qabaachuu qaban yoo barbaachisaa ta'e akka aartistoota Harargeedhaatti qabaachuudha qaban. Kunis gantummaadhaa miti. Gandummaa fi Oromummaa adda baafadha. Dura Harargee taateef eegas Oromoo taata. Badii miti kun Oromoo sadda qootuudhaa miti. Abshaarummaadha malee. Akkasitti wal jaaree. waa'ee rakkoo jira kan Okay, wanni eenyu gabbuu namni tokko. Isinii kana hunda deesse kun niitoorkiin isaanii yoo kan achi deebi'anii ibseenanii beeka akkuma deeggartaasanii. Murti guuto. Afii malee duuba barboona ajjeesuudhaaf kaleessa nama guurratee dhufe naan jee bucaan dhageessanii. Isi yoo sabboona. Maaliif naafaan ikka? Sabboona bilbila afaan disii kan nama feete ni dubbifta. Shi waan garii isa wal hidhuu qabna dhageessanii. Najjeesuuf nama guurratee dhufe barboo hawaasa irratti naasee. Amma qaballeessi kan immoo mana seeratti geessee himachuu danda'a beeka. Deev mucaan simatti hiraa miti dachaas. Deev. Abukaattoo xabaqaa fayyadamee seeratti dhiyeessee yakka maqaballeessi inni narra kaayetiin seeraan gaafachuu danda'a. Yoo waan san raawwadhe seeraan kunoo niitoorkiidha. Niitoorkii keenyatu gadi nu buusaara.
tokkoffaa irratti fakkeessuu isaa Biroo kiyya nama rabbis gadi biroo bu'aan jedha. ati laa dhaggeeffadhu ati hin dubbatin ansi waliinii miti dachaas takkaamoo miyyoo ishii wanni taati dhageesse maali yennaani ati waan bira si fudhata yoo dubbattellee dachaas fiti galatoomii dachaasumaan okkatti moobaayilumaan qabdeetu torkumaan wanni godhachuu fete ishi deeb Garuu waan gandummaan deemaan jiru sin gandummaan deemaa ta'e dura riikoordii amma godhaa maaltu kana fide ammaati maaltu gandummaan deemnee deemuu baannee kana maaltu yaadsiiseeti bro hamma gadi kabajaa bu'aa maal godhi jettani kabajaa godhi kaatan mana nama moclaa qabi likiskaamin jirtu dhageesse mana nama guddaa jirta kabajaa godhiiti waan an sinjee qofarra godhi bas khalaas gandaa maarree haasa'uu sin barbaachisu dachaasas nu deessu yaada namarraa fuudhaa ka dura dachaasis kunoo na bira jira wayyaa rabbi khayya yaada bari namarraa fuudhaa dachaasi wajji haasa'uu barbaada ani dachaasi wajjin haasa'uu barbaada bas Assalamu alaikum. ragaa dachaas isaan fidadha goje siif carraa kanina ragaan kiyya isaa amma dubbii murtiguuta dubbiin sin baabtu qo'ime akka inni jirtu dhageessanii jara keenya wal sossobuu walirra muja deeb dachaas miti abootti dubbadhume akkam dachaasii maraa ta'u manni kun yaada namarraa ati maal Ayyee maatanu